Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu hordoftoota YouTube channel Fayyuu Jaalala akkam jirtu nagaa keessan baay'ee nagaa kiyya galata waaqaa ta'u. Egaa hordoftoota YouTube channel kiyya barri kun baay'ee bara sodaachisaadha. Bara itti of eeggachuun barbaachisuudha dhugaa waaqa. Bara itti namni seexana ta'e seexanni nama kee jiraate namummaa isaa gara seexanaatti jijjiire jechuudha. Dhugaan sinin jedha lafa jirtanitti of eeggadha siriis bakka of eeggadha of baraaruudha dura ofiin baraaruudha of ta'ee namni qofaasaa ta'e hindu garuu nama faana gaafa hidhata qabaatu sababa garaagaraatiin sababa jaalala keessattuu sababa jaalala haadha manaa sii ta'a abbaa manaa sii ta'aadhaan kuni lubbuu nama baay'ee dararaa jechuudha. Biyya keessattis biyya alaattis lafa kamittillee sababuma kanaan dararamni baay'ataara. Kanaafuu maal gochuudha of eeggachuudha jechuudha. Keessattuu biyyoota alaa keessa ispeeshaali biyyoota Arabaa keessa warri jiraatanii durayyuu jalqabumayyuu hojii dhaabbatan waan ta'eef of eeggachuu qabdu. Hojii keessanitti xiyyeeffannoo kennuu qabdu jechuudha. Dura kan baatan hojiidha waan ta'eef xiyyeeffannoon keessan hojiif hojii ta'uu qaba. Maaliif lubbuu keessantu bahaa jechuudha. Na ti'aansuudhaan mucayyoo Saudi Arabiyaa keessatti lubbuun ishii bahee hin duute kan jedhamaa jiru kuni garee lama ta'etu haasa'aa jechuudha. Waa'ee mucayyoo duute kana garee lamatu jira jechuudha. Gareen tokko warra mucaa sanaati obboloota ilmaan adaadaa ishii ilmaan adaadolii ishiiti. Gareen kaan immoo gara mucaa sanaa namicha sanaa jechuudha. Gara gurbaatee jechuudha. Beekumsaan isaa ta'u firummaan isaa ta'u whatever karaa sana walitti karaa dhufan garee lama jira jechuudha. Kanaaf jara gidduutti waan lama waan faallaatu haasa'amaa jechuudha miidiyaa irratti. Miidiyaa irratti waan lama waan lamatu haasa'amaa jira jechuudha. Gurbaan kun jechuudha jalqaba gaafa mucaan kun duutu osoo biyya sana keessa ijoolleen firoottan ijoolleen adaadolii ishii hin dhagayin dursa gara biyyaatti bilbilee jedhan. Gara biyyaatti bilbilee akka isheen duutee gara biyyaatti bilbile. Biyyarraati ilmaan adaadolii ishii dhaga'an jechuudha. Waan nama ajaa'ibu tokko kana. Lammata immoo garaagarummaa sa'aatii 4 gidduutti mucaan kun duutee awwaaluun maali? Garaagarummaa sa'aatii 4 gidduutti kan isheen awwaalamte jechuudha. Halkan keessa sa'aatii 7 akka Itoophiyaatti isinitti hima. Akka biyya sanaatti sa'aatii 1 ta'uu danda'a. Sa'aatii 1dha yes. Sa'aatii 1dha akka Itoophiyaatti halkan keessa sa'aatii 7. Saawudiin garaagarummaa sa'aatiin qabu waan ta'eef Itoophiyaa faana tokkumadha. Halkan keessa sa'aatii 7 ka duute barii subii sa'aatii 11 yookaan sa'aatii 5tti dhaqanii akka zibaalaatti rurruuquun maali barbaachisa? Awwaaluu miti kun rurruuquu. Amma akkamitti ta'a namni garaagarummaa sa'aatii 4 gidduutti akkamitti namni yoo hin gaggabe ta'e namni ko sa'aatii 24 keessatti obbaruu danda'a. Gaggabuudha taanaan of wallaaluudha taanaan amma sa'aatii 24 namni of wallaalee of baruu danda'a. Madanzajaan sa'aatii 24 kan of wallaalchisu jira sa'aatii 6 kan of sa'aatii 12. Haala kanaan jechuudha namni of wallaalee dammaquu danda'a yoo of wallaaluu ta'e yoo dhukkubas ta'es. Garaagarummaa sa'aatii 4 gidduutti fiiganii fuudhanii deemuun maaliif barbaachise? Gartuun sunoo maaliif haala kana odeessaa jechuudha. Kuna dhugaan jirtu iddoo kana jirti jechuudha. Garaagarummaa sa'aatii 4 gidduutti mucayyoon kun duutee hin duute jedhamte garaagarummaa sa'aatii 4 gidduutti awwaalamuun ishii ifa jira jechuudha. Akkamitti eenyu akka ajjeese jechuudha. Kanaaf gartuun sun dhugaa kana awwaaluudhaaf qoraattiin na waraane jirtee na dhukkuba jettee mana ijaazaatii dhuftee aarii qabdii obboleessa ishiitu qabamee madriishoo marqaa nyaadhu ruuzii nyaadhu nagaa jirti kana hunda wanti xeebamu dhugaa dhoskuudha. Dhugaan garuu fuuldura jira jechuudha. Mucaan kun awwaalamuu ishirraa ka'ee dhugaa baruun hin danda'ama jechuudha. Kanaan durasi mucayyoo kana akka doorsisee adaadaan mucaan adaada ishii dubbatteetti jechuudha. Mucaa adaada ishii faanallee walitti ni haasa'u bilbilaan illee isa faana. Nattiin heerumtuu ana faana hin jiraattu taanas hin ajjeesa akka jedhe mucaa adaada ishiitti himteetti kanaan durayyuu jechuudha. So ammas wanti ta'e uumame gidduu sanatti rakkoo uumame lubbuun ishii darbuudha jechuudha. Namni nagaa ciisee nyaatee ciisee halkan keessa immoo du'e jechuun
akkamitti yaaddu isin? Achi kee immoo gara biyyaatti immoo maaliif bilbile dursee jechuudha. Biyyatti maatii isheetti dursee maaliif bilbila? Tokko. Maaliif bilbila cufate? Lama. Bilbila cufate. Amma fakkeenyaaf mana tokko keessa namni maatiin ni jiraatamti. Nu maatii taanee jiraannamti. Osoo wanti rakkoon tokko uumame gara furmaataatti deemuu iyya malee ani sababa bakka rakkoon sun uumamee fi murtee itti aanuun fudhadhu ani. Yoo hospitaala ta'e hospitaala, yoo qaama seeraa ta'e qaama seeraa. Isaanis awwaaluudhaaf eenyu eeyyama kenneef. Mucaan sun sijjammar haadha manaasaa miti baay'ee awwaaluudhumaafuu nikaa irraan qabu. Nikaa irraan qabu. Haadha manaasaa seeraa miti wal jaallatan malee. Jaalalleedha malee walittuma dhufan malee nikaa seera qabeessaan haadha manaa kooti jedhee awwaaluufis baasuufis hin danda'u. Kanaafuu waan akkanaa osoma ta'e osoma mucaan kun dingata hin beekamu dhukkubsatte yookaas of wallaaltee seera yoo ta'e seeratu dhufee kaasaa yoo mana yaalaa ta'e mana yaalaa geeffama. Ganaa qorannoon jira. Akkasumatti nama garaagarummaa sa'aatii 4 gidduutti hin awwaalan qorannoon illee jira. Mana yaalaa geessanii maaliif duute akkamitti duute wanti qoratamu jira. Kanaaf hordoftoota kiyya kun ifa jira jechuudha. Ifa qulqulluu. Egaa kuni kallattiidhaan Taajuu Shurrubbee lammaffaadha jechuudha. Taajuu Shurrubbee lammaffaadha jechuudha. Taajuu Shurrubbeenis dursa miidiyaa isaa irratti barreesse. Gara obboleettii ishiittis bilbileera. Miseejis itti barreesseera. Miidiyaa isaa Feesbuukii isaa irrattis barreesseera. Namni kunis kallattiidhaan biyyatti bilbile jechuudha. Mucaan keessan buqatteetti kan jedhu biyyatti bilbile biyyarraa dhaga'uu jechuudha. Silaa biyyatti hin bilbilamu waan akkanaa jechuudha. Suuta dhaga'ama malee. Kanaafuu ammallee dhugaa mucaa kana baasuudhaa fi garee qindooftanii irratti hojjechuu qabdu. Sanuu Saawud Arabiyaa keessa hardiidha. Seerri Saawud Arabiyaa baay'ee cimaadha. Namoota iqaamaa qabanii waan kanatu barbaachisa. Reeffa mucaa kanallee ganaa lafa keessaa baasuu iddoo isaan kaa'an sanaa baasuudha. Isa booda qorannoodha. Sanuu akkas godhanii awwaalanii dhufanii mana keessatti walitti dacha'anii ta'anii miidiyaa irratti akkas haasa'uun baay'ee tokkollee gaddillee hin jiru. Gaddamullee jaalallee isaatii wajjin jiraateera. Yoo xiqqaate guyyaa sanallee gaafa duuteellee faana buleera. Gadduun hin jiru, boo'uun hin jiru. Akkana fatatti jedhanii miidiyaa irra dhufanii haasa'uun kunoo maalidha? Gara jibana akkamiiti kun? Baratti namni wal nyaatu dhiiga walii dhugu bara dhumaa isa dhumaatti. Warreen haftan garuu dhugaan sinin jedha of eeggadha dhugaa waaqa. Namarraa jechuudha. Namarraa of eeggadha. Unkaan nama miti annisa dubbachaa jiru miti wangeelu namarraa of eeggadha. Nama irraa sagalee waaqayyoo namarraa of eeggadha. Namni baay'ee rakkisaa waan ta'eef jechuudha. Na kaayyoo keessanitti cimaa waan baataniif dursa kaayyoo keessa waan baataniif godha. Inni kun hafteedha bare tirfiidha jechuudha. Boodatti deebitu jaalala gaa'ilaa qabattarsee mucaa da'u minaamin biyya ormaa keessatti hummaa tokko faayidaa hin qabu. Nagaadhaaf jiraatte lessuma miidha malee waan tokko sirratti sin fayyadu jechuudha. Biyyoota Arabaa keessa teessee waan akkanaa jaalallee koo bira naqaa minaamin godhaa minaamin sumatu miidhama dubartoota jechuudha. Dubarootatu miidhama. Kanaaf dubartoonni of eeggannoo baay'ee ofii gatii keessan hin xiqqeessina gatii ofii kenna. Kun gatii ofii xiqqeessuudha jechuudha. Gatii keessan isinumatu ol kaafachuu qaba. Tokkoffaa waan hojjettan hin kennituufi mana kiraayii kaffaltuufi. Yeroo baay'ee Saawud Arabiyaa keessa dhiirri Saawud Arabiyaa maallaqa shamarranii dhumaan jiraata baay'inaan jechuudha. Duratti kaaseeyyuu maallaqa shamarraniitiin jiraata baay'inaan jechuudha. Mana ijaazaa taa'ee ishee ijaazaadha waamee hojiidha waamee ji'a maallaqa harkaa fuudha. Ishee kan hin reeba waan baay'ee ta'aa ture Saawud Arabiyaa keessatti jechuudha. Waan baay'ee ta'aa ture. Ammallee xiqqoo tasgabbaa'e malee jechuudha. Dubbiin Saawud Arabiyaa keessa baay'ee hamaadha.
ammas immoo wanti hamaan akkana lubbuu dabarsanii garaagarummaa sa'aatii 4 gidduutti dhaqanii awwaaluunis baheera waan ta'eef isin garuu of eeggachuu qabdu. Borii keessaniif gatii ofii kennuu qabdu. Waan baataniif yaadachuu qabdu. Hojii dhaabatan, maallaqa baatan, jijjiiramuu baatan, dhirsaaf miti jaalalleedhaaf miti dhirsa taanaan biyyas jira, jaalallee taanaan biyyas jira. Asii dhiistanii deemtan, gariin keessan dhirsa keessan dhiistanii deemtan, gariin keessan jaalallee dhiistanii deemtan, achitti immoo shuqqeenaa isinitti jedhu kunoo macarrashaan keessan mucaan kun maama baay'ee dhugaa waaqa mucaa waggaa 18 guutuudhumaa galatti baay'ee xinnoodha fuula ishiirra hin beekamachuudha. Kanaaf gowwoomsamtees ta'uu dandeessi baqa waanuma kana qalbii ijoollummaatiin waan murtee akka kana keessa seenuu dandeessi. Warri kaan garuu of eeggachuu qabdu.